akkaataa bilbilli keessan ji'a yookiin guyyaan ji'a arabiffaatii fi ji'a ingiliffaadhaan wal cinaatti isiniif lakkaa'uu danda'uun isin barsiisa. Arabiffaan ji'een yookiin ammoo guyyaan meeqa akka ta'e akkasuma ingiliffaan guyyaan meeqa akka ta'e akkaataa wal cinaatti isiniif lakkaa'uu danda'u jechuudha isin galee. Egaa daawwattoon kiyyawwan kana kan baay'een argaa itti fayyadamu viidiyoo kun laayik sheer gochuun nafa duraan dhufa. Aappii tokko gadi buufachuun isin barbaachisa. Aappii kana gadi buufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii kana irratti tokko kilikni gootu achi booda bakka sarchii kana irratti mechuu joobes achi booda mechuu joobes kajuu jalarra sanii baasa irratti tokko kilikni gootu ammallee asirratti mechuu joobes jirootu kan kajuu irratti tokko kilikni gootu ammallee haala kan sitti fitaa soloota tokko sarchii irratti tokko kilikni gootu bakka sarchii kana irratti qubee a za naa bareessan achi booda sarchii fuuldura kan kilikni gootu sarchii gootu achi booda haala kana suuraa kan sanii fitaa suuraa kana irratti tokko kilikni gootu achi booda aappichi gadi buufachuudhaaf suuraa lolta akka deemtu lolta hundumaati. Achi booda dhumarratti kan namatti himan kan barraa yaappii as tuqaa buufadhaa akka jalatti daawunlood hojjetu turte daawunlood kan tutaniiti aappii kana bilbila keessatti gadi buufatanii. Hayya daawwatan kee aappii gadi buufatanii gargaltanii aappiin kana haala kanaan baramaa asirratti tokko kilikni gootu. Achi booda ji'a Arabiffaadhaa yookiin guyyaa Arabiffaadhaa meeqa ta'e ilaaluudhaaf as kilik gootanii hijirii isiniif jechuudha kun torba jechuudha. Yoo ingiliffa ilaaluu barbaadan immoo asumarratti kilik gootanii ilaaluu dandeessanii jechuudha. Wal cinaatti haala kanaan isiniif lakkaa'uu danda'a yookiin immoo lakkoofsuu danda'a yookiin haala kanaan beekuu dandeessanii.